Mee sirba jamaree kana wal qabatee shamarran keenya warri booyaa jirtan hedduun keessan akka qoosaa ta'e ni beeknaa, akka bishaan ofitti naqaa jirtan, akka shunkurtiidhaaf tuqaa jirtan ni beeknaa, ajandaadhaaf foloodhaaf akka ta'e nuuf gala. Umaara kun qabu suni ajandaadhaaf of eeggachuudhaan socho'uu ni dandeessanii. Garuu yoo dhugaadhaan booyaa jiraattan warri dhugaan booyaa jirtan jechuudha. Wanti kun qaanessaadha. Gonkumaa fudhataman qabu jechuudha. Hanga fedhe gubaa sagalii miti dhibbi sagalillee yoo sitti jiraate online irratti ol baatee imimmaan buuftee boo'uun gonkumaa fudhataman qabu. Jireenya tarra keessa jirtu dhugaadha. Gubaan takka nama boochisuu dandeessi, isin boochisuu dandeessi keessattuu shamarran waan dhiirti garaa keessatti boochu shamarran ol baafattee fuula irratti mul'attee boochi jedhama. Ta'uyyuu garuu jireenya irra keessa jirtu kan kophaa kee taatee homaa nam tokkollee fuduubatti argitee yookiin nam tokkollee of dura laattee hin sodaanne kun inni dabra gaafa jireenya bultii kee ijaarrattee jireenya biraa jiraachuu eegaltee wanni viidiyoodhaan faca'u badaadha. Ilmoo keetiillee eeguu danda'a jechuudha. Taa'ee jechuudha wanni viidiyoodhaan faca'u badaadha. Si sheenessa itti qaanfatta gaafa tokko jireenyi ni jijjiirama. Akka har'a keessa jirtuu fi akki boruu kan biraa ta'uu danda'a waan ta'eef yoo dhugaan boo'aa jiraattan warri dhugaan boo'aa jirtan garuu waan xiqqashootana maaliif abbaan sirbichi san sirbuyyuu boo'aan jiru beekee sirbaa jira malee jechuudha. Sirbuma tokko miira keessa galtee yoo gubaan dhugaa sitti jiraattayyuu boo'uun fudhataman qaba. Manuma kee keessatti boo'u yoo boo'u si barbaachisa jechuudha. Boo'ichummaan maaliif barbaachisa? Baha boo'icha keessaa boo'ichi hin barbaachisu. Itti kolfi bira dabri waan si rakkisu tokkollee waan si miidhu waan si gubu tokkollee ogguu si dhufee keeriidhaaf rabbii waan kana wanti kanatti fideef jettee laaftumatti bira dabuu qabda jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo godhaa shamarran miirarraan laalin miira boruu laali irra hedduun shamarran waan taateef dhiiris tokko ni jira dabuurus boo waan qabu numa jira garuu shamarran of eeggannoo godhaa. Akkam nagaa bultanii ijoollee Oromoo annagaa kootti garaagaraa jirtu annagaa galata waaqayyoo duraan gaa isinan kufalchiisaa na wajjin kufaltanii nu gammachiisan angattanii har'a immoo nan boo'aa nan gaddaa na wajjin hin gaddaa na wajjin boo'aa na gargaara jeen beeku har'a na gargaara har'a bakka maal rakkattee naan jettanii mana gaafattanii ani hojii mana kana xulfaatee dadhabee nan baay'atan xalaban baay'atan ishii maal nan jeessitan Filipiin sun gisee of tunyaata hojjettu nyaanni kee hin mi'aasitu nyaata hojjetaa nan jedhan immoo kushiin akka hojjedhu barbaadu bakka sagalee naataa maal barbaadde honan jettanii tokkoffaa Maammadoo na barbaada Maammadoo tokko tamammaanyi qasoo barraa fagaate kan nan ganne na barbaada tokko lammaffaa mana na barbaada mana kiraa eeyyan ji'atti kan 250 bichaa kaffaluuf na barbaada. Manyitaa tokko algaa wajjin shinti beetii tokko saalonaa tokko kushiinaa tokko bas na barbaada. Maammadoo isa wajjin immoo wanti isin jettanii ji'a tokko as beezaanatu godhaa ji'a tokko isatu bita meeshaa mana. Inni albaata gaa namni wajjin jiraate da'uu mala yoo nan da'e daa'imti sun mudhii gadi isa itti gaafatama mudhii ollatu itti gaafatama. Afraffaa qabeenya ammaan booda gudurfannu malee kan kanaan dura qabnu anis isan gaafadhu anis nan gaafatin akka na barbaada sagalee naa ta'an ani kushiinaa warra kanaan hojjedhu harkina qoqqoqqame ammaa hin hojjedhu anatu maraate amma har'a anatu maraate la qaqqabeeta hojjedha nyaata qimamii Itoophiyaa akka fideetan itti qiqeetan qimimiisitan godhagisee hojjedhu amma inni ayyaani situ hojjetamata nyaata isin hojjettu jaan ani hojjedhu gaama amma har'a kabta hojjedha amma bacabacee duumii ayinan hojjedha bakka natti ka'uuf taa'amma akkanatti duumii eessidha ashaboo faayitti irra dabarsee hojjechuu hedaama ashaboo irra dabarsee hojjedha guyyaa shanan tana amma mucoo sun dhuftutti kan akkitti nirraa bu'a aangoon kun ani barbaadu aangoo nyaataa naa kennamu kan barbaadu kanaafuu amma nan baay'atanii gaayis paaspoortiin keessu hunduun harka jira Maammadoo na barbaadadha keessan na dubbisaadha haynaan jedha harka naa baasaa gaafii qaba naa deebisaa gaafii too dafaa naa birmadhaa Kota foollu kun nyaattani. Talking is English.
barsiifne jedhi kamadeen gaddaa sana. Kadeen gaddaa bar kana barsiiftan jaartii lama sirratti hin fuudhuu ka jedhu bar. Hayyee jedhi Ingiliffaan jaartii lama sirratti hin fuudhu ka jedhu. No two friend Masanu. Ira yoo ati Ingiliffaan koottaa foon lukkuu kana nyaattanii hin jedhin lukkuu tana si harka qorra malee abadan dhufee nyaadhu. Eeballe ka. Kaashii yaalame. My friend. Come on. Eating the Qoy. Ani kanan jedhu sirbi mucaa kana TikTok kana guutee jira jechuudha. TikTok yogguun seenee xiqquma ol buutu amma sirbu mucaa kana naa dhufa jechuudha. Amma kanan isin jedhu warri sirba mucaa kanaatiin bo'aa jirtan jechuudha. Mucaan kun sirba jaalalaa baasee isin immoo sirba boo'ichaa jalaa gootanii jirtan jechuudha. Ani kanan jedhu dhuguma sirbi mucaa kana onnee keessanii isa madaa'e sana isin jalaa tuqee boossan immoo jireenya biyya ormaa kanatti isin taa'ee boossu qoy. Anuu maal agaruu dide wanti isaa. Irrillee hin boo dubartiin illee hin boossi jechuudha. Maal taatan ijoollee? Biyyi nagaa miti moo maanni? Bakka xiqqeessaa bu'aa himmaan keessan qoxxoobaadhaaf. Ana bichaadha sirba mucaa kanaatiin kan hin boonye dhugaan isin hin jedhaan. Maal taatanii? Onneen keessan hanga kana jaalala madooftee jirti jechuudha hundi keessanuu. Tokkollee